Bishaan qaruuraa pilaastikaa keessaa dhuguun fayyaa irratti rakkoo hedduu fiduu akka danda'u himu qorannoon hedduun keenya yeroo ammaa kana bishaan qaruuraa pilaastikaadhaan kan qophaa'ee gurguramu binnee fayyadamna. Akkasumas yeroo mana bishaan keenyullee qaruuraa pilaastikaa kana keessa keenya fayyadamna jechuudha. Haa ta'u malee qorannoon hedduun qaruuraan kunneen dhibee fayyaa keenyaa irratti kanneen rakkoo fidan wantoota hedduu of keessaa qabu jedhu. Bishaan sana osoo hin ta'in qaruuraa sana yookaan pilaastikii bishaan sun itti qabatamee dhufu. Fakkeenyaaf pilaastika ittiin bishaan qopheessanii gurguran qopheessuuf kan oolu keessaa tokko keemikaala bisfenool A jedhamudha. Keemikaalli kun immoo istiroojiinii wajjin wal fakkaata. Sababa kana dhibee sukkaaraa, dhala dhabuu, rakkoo amalaa fi furdina hamaaf nama saaxiluu danda'a jedhameeti tilmaamama. Kana malees immoo beenzilli wantoota keemikaala ittiin pilaastika bishaan gurguran kana qopheessuuf fayyadaman keessaa isa tokkodha waan ta'eef beenziliin kun immoo yeroo namni bishaan qaruuraa sana keessaa dhugu hangi ta'e gara qaamaa dhaquun isaa nafu kun immoo yeroo dheeraaf yoo fayyadaman dhibee kaanserii adda addaaf nama saaxiluu danda'a. Keessumaa kaanserii dhiigaaf. Keemikaalli taaleetis jedhamu kan pilaastikii bishaan itti gurguramu keessa jiru kun garbiraadha. Inni kunis wantoota dhibee kaanserii tiruuf nama saaxilan keessaa isa tokkodha. Akkasumas immoo wanti kun hanga sanyii kormaa kan dhiiraa gad buusuudhaan dhala dhabuullee fiduu danda'a. Kaanserii tiruun dabalata jechuudha. Qaruuraa pilaastikii nuti bishaan fayyadamnu kun yeroo ifa aduutti ba'an keemikaal diyooksiin jedhamu gadhiisu. Keemikaalli kun immoo wantoota kaanserii harmaaf nama saaxilan keessaa isa tokkodha. Kunis egaa rakkoo mataasaa qabachuudha. Kun egaa pilaastikii tokko garbiraa gidduutti garaagarummaa qabaatu. Akkasumas garaagarummaa hedduu. Fakkeenyaaf pilaastikoonni tokko bisfenool BPA free jedhanii kan gurguran jiru irratti barraa'ee kan jiru jechuudha. Akkasumas immoo yeroo muraasa fayyadamnaa miti kun kan dhufu yeroo dheeraa baay'isanii yoo fayyadaman wantoonni kun mudachuu danda'u. Kanaaf akka waliigalaatti wantoota akkasii keessaa yeroo dheeraaf bishaan dhuguun gaarummaa akka hin qabne himama. Kan gorfamu yoo danda'ame wantoota pilaastika hin taaneen kanneen qadaadamanii gurguraman kanneen sibiila yookaan burcuqqoo ta'an fayyadamuudha. Akkasumas immoo bishaanuma mana keenya keessa jirullee karaa adda addaadhaan qulqulleessuudhaan fayyadamuudha. Akkasumas mana keessallee yeroo bishaan keenya fayyadamnu wantoota burcuqqoo yookaan sibiila ta'an keessa keenya achi keessaa fuunee fayyadamuutu irra gorfama. Galatoomaa turtii gaarii.